Iddoo jirtan maratti nageenyi keenya isin dhaqqabu jecha miidiyaa keessan FIB irraa oduu sa'aatii kanaatiin isinitti himaa. Oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himamu Oduu Musaati. Ministeerri muummee Itoophiyaadhaan Dr. Abiy Ahmad dargaggoota kutaalee biyyattii garaagaraa irraa walitti dhufanii wajjin marii geggeessaatii jira. Marichim haala wayitaawaa biyyattiifim qaxanaadhaa akkasumas ammoo carraa hojii uumuufim bulchiinsa gaarii wajjin kan wal qabateefim gaafilee bu'uuraa dargaggoota irratti kan fuulleeffate yoo ta'u, bakka bu'oonni dargaggoota haala qabatamaa keessaa dhufan irratti hundaa'uudhaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmadiif yaadaa fi gaafii dhiyeessuudhaan deebisaanis itti kennama jiraachuu gabaasni toora fuula miidiyaa hawaasaa OBN Afaan Oromoo irraa arganne ni ifoomsa. Naannoo Gaambeellatti balaa lolaa mudateen abbootii warraa kumni afurii ol qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun himameeti jira. Aanaalee naannichaa garaagaraa keessatti balaan lolaa mudachuu isaa immoo hoogganaan hooggansa sodaa balaa naannichaa himanii kan jiran yoo ta'u, aanaalee akka Itaang, Laaree, Waatoo fi Maakooy kanneen jedhaman keessatti miidhaan humnaa olii dhaqqabuu isaatis ammoo ragaan waajjira koominikeeshinii naannoo Gaambeellaa erga argame ni mul'isa. Tajaajila lammummaatiin tajaajilli wal'aansa bilisaa mata duree gaarummaa fayyummaa keenyaaf jedhuun hospitaala yaadannoo Zawudiitti eegalee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Hoogganaan biiroo fayyaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee harka qalleeyyii umriin isaanii waggaa 50 olii kutaalee magaalattii hundarraa walitti baba'aniif torbaan tokkoof kan turu tajaajila wal'aansa bilisaa kan kennaa jiran ta'uu ibsuudhaan tajaajila lammummaadhaan magaalaa Finfinneetti geggeeffamu kanaan ammoo harka qalleeyyiin 17,000 ol tajaajila akka argatanis himaniiti jiru. Deetaan ministeera fayyaadhaa ammoo gama isaaniitiin sadarkaa biyyoolessatti tajaajila lammummaatiin tajaajilli wal'aansa bilisaa harka qalleeyyii 100,000 kennamuuf kan karoorfame ta'uu isaa ifoomseeti jira. Dhaabbilee fayyaa sababa waraanaatiin miidhaan irra ga'e 536 keessaa 463 irra deebiidhaan tajaajila kennaa jiraachuun isaanii ifoomeeti jira. Walwaraansa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay Abootifim naannoo Affaar akkasumas ammoo naannoo Amaaraa jidduutti deemaa tureen dhaabbileen fayyaa sababa waraanaa kanaan miidhaan jabaan irra ga'e 536 keessaa 463 irra deebiidhaan tajaajila kennuu jalqabuu isaanii ministeerri fayyaadhaa beeksisaniiti jiru. Dhaabbilee fayyaa kanneen keessaa immoo 319 gartokkeen tajaajila laachuu kan jalqaban yoo ta'u, guutumatti hojii jalqabsiisuufis ammoo hojiin dabalataa hojjetamaa jiraachuu isaa ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasee himteeti. Oduu biyya alaatiin ammoo sababa balaa lolaatiin Suudaan naannoo Jaa keessatti labsii yeroo ariifachiisaa labsitee jiraachuun himameeti jira. Manni maree ministeerota biyyattii walga'ii har'a geggeessee tureen bulchiinsa naannawaa laga Naayil, Gaziiraa, Abbayyaa Adim, Lixa Kordofaan, Kibba Daarfuulii fi Kasaalaan jedhaman dabalatee naannolee Jaa keessatti of eeggannoof jecha labsii yeroo muddamaa labsee jiraachuun isaa ifoomeeti jira. Biyyattii keessatti rooba cimaa roobaa jiru hordofeem balaan lolaa dabalataan mudachuu waan maluuf manni maree biyyoolessaa eegumsa siviilii Suudaan gabaasa guyyaa kaleessaa baaseen hanga ammatti namoonni 80 ol balaa lolaa kanaan du'uu isaanii dabalataan ibsuudhaan lammiiwwan biyyattii of eeggannoo cimaa akka godhaniif jecha ammoo labsiin yeroo ariifachiisaa kun labsamuun isaa ifoomeeti jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ammoo baatii waxabajjii jalqabee hanga ammatti Suudaan keessatti namoonni 130 balaa lolaatiin lubbuu dhabuu isaanii CGTN gabaasee turuun isaanii yaadatama. Raayilaa Odingaan bu'aa filannoo biyyoolessa Keeniyaadhaa mormuun dhimma filannoodhaa karaa mana murtiitti geessuun isaa dhagahameeti jira. Odingaan mormii filannoo irratti qabuun mana murtiitti dhiyeessaa yeroo jiru kanatti deeggartoonni isaa mana murtii duratti walitti qabamaniiti jiru. Namni siyaasaa buleessi Raayilaa Odingaan filannoo pirezidaantummaa hagayya 9/2022 geggeeffame irratti Wiiliyaam Ruutoon mo'amus ammoo bu'aa filannichaa hin fudhadhu jechuudhaan bu'aa filannoo kana gara mana murtii biyyoolessa warra Keeniyaatti geesseeti jira. Gareen abbootii seeraa Raayilaa Odingaadhaan yeroo himannaa isaanii wal qixxeeffataa jiran kanatti ammoo deeggartoonni fuuldura mana murtii warra Keeniyaatti walitti qabamanii kan jiran yoo ta'u, poolisiin idileedhaatiif 100 lakkaa'aman ammoo mana murtii duratti walitti qabamuudhaan namoota eegaati jiru.
Hordoftoota keenya oduun gaggabaaboon guyyaa kanaaf miidiyaa keessan FIB irraa isin biraan gaa turre kanumaan goolabneeti jirra. Sagantaaleen FIB afaan kan itti uffan ta'u yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jenna.